Ashama akkam jirtu hordoftoonni urjiin tartaamenti nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isin jedha. Guyyaa har'aatis viidiyoon hundaayyuun fayyada jedhee yaadee isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa kana keessatti jaalala dhugaa keessatti tasumaayyuu wantoota raawwachuu hin qabne torba isiniif qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii kanaatitti na faana tura. Egaa jaalala jechuun akka baaburaati. Baaburri kan deemu daandii isaaf tolfame qofarra. Gaafa daandii sanarraa maqee ni caccaba yookiin balaaf saaxilama. Namoota achi keessa jirus balaaf saaxilama. Osoo konkolaachisaan baaburichaa seeraan oofee namootas balaaf hin saaxilu ofiifillee balaaf hin saaxilamu. Egaa wanti kana fakkeenya fudheef jaalala dhugaa jechuunis akkasuma yoo al tokko daandirraa maqee daandiitti hin deebi'u. Kana jechuunis jaalalleewwan lamaan jaalalli isaanii garamitti akka deemaa jiru adda baasuu dadhabuudha. Boodarra akkuma konkolaachisaan baaburichaa ofiis miidhamee namoota achi keessa jiru miidhe sana jaalala keessatti illee jaalalleewwan lamaan wal miidhuu fi jaalala sana miidhutu dhufa. Egaa kuni akka hin dhufneef maal gochuu qabna jedhuuf tokkoffaan wal sobuu dhiisuudha. Jaalala dhugaa keessatti tasuma wal sobuun barbaachisaa miti. Yoo jaalala keessa seenneen kana isheetti himaa yoo jaalala keessa seenneen kana isatti himaa inni jedhu kun jaalala dhugaa keessatti fudhatama hin qabu jechuudha. Wantoota walitti himuu barbaadan sana jaalala keenya yoo keessa seenneen ni miidha jettanii kan yaaddan osoo jaalala keessa hin seenin dura walitti himuun barbaachisaadha. Onneen keessan lamaan waliif eeyyamamaa yoo ta'e erga walitti himtaniin booda jaalala keessa seenuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaatis dhugaa jiru walitti himtaniitu waan ta'eef sammuun illee isin hin jeeqamu jechuudha. Gaafa garuu osoo jaalala keessa jirtanuu wanti tokko kan isin dhiphisu yoo ta'e yookiin waan tokko wal dhoksitanii jaalala keessan san ni miidha jettanii kan yaaddan yoo ta'e osoo jaalala san keessa jirtanuu itti osoo hin himin haftu jechuudha. Kanaaf jaalalli keessan sun immoo takkitti daandirraa maqe taanaan tasumaayyuu jaalalli dhugaa iddootti hin deebi'u jechuudha. Kanaaf jalqabarratti wal sobuu dhiisu. Lammaffaan wal tuffachuu dhiisudha. Egaa jaalalleewwan tokko tokko yookiin hiriyoota ishee yookiin hiriyoota isaa akkasuma yookiin maatii ishee yookiin maatii isaa biratti wal kabaju yeroo kophaa jiran garuu ilaalcha tuffii waliif qabu jechuudha. Inni kun immoo tasuma jaalala dhugaa kan ibsullee miti jaalala dhugaa keessattis barbaachisaa miti jechuudha. Haala wal fakkaataa ta'etti yeroo hundaayyuu yeroo kophaa jirtanis ta'e yeroo hiriyoottan keessan bira jirtanitti kabaja waliif laachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaatis jaalala dhugaa keessatti kabajni iddoo olaanaa wanta qabuuf. Kanaaf wal tuffii dhiisu. Inni sadaffaan wal shakkuu dhiisudha. Wantoota walirraa baruu yookiin wal irratti wal shakkitan iftoominaan wal gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Callistee atis jaalalleetii kan shakkitu yoo ta'e atis callistee jaalallee kee kan shakkitu yoo ta'e inni kunillee jaalala keessan sana booressaa deema jaalalli keessan sun immoo akkuma baaburichaa sana daandirraa maqaa deema jechuudha. Kanaaf wal shakkuu osoo hin taane wal gaafachuutu baay'ee barbaachisaadha. Iftoominaan jaalallee koo kana goote jaalallee wanta kana goote jette yoo iftoominaan gaafatte baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wal shakkuu dhiisu. Inni arfaffaan iccitii walii wal duuba qorachuu dhiisu. Egaa viidiyoo biraa keessatti illee waa'ee kana hojjadhee kanan jira. Haa ta'u malee iccitii walii wal duuba qorachuun balaa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Sababni isaatis jaalalli keenya sun akka boora'u taasisaa garaan keenya akka walirraa fagaannu nu godhaa deema jechuudha. Kanaaf iccitii walii sana wal duuba qorachuu osoo hin taane iftoominaan teessisnee wal qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Yookiin hiriyoottan ishee yookiin maatii ishee yookiin maatii isaa yookiin hiriyoottan isaa akkasumas ammoo yookiin gara sooshaal miidiyaatiin wal qoruun kun sirrii miti. Wanta walirratti baruu barbaanne sana walumarraa baruutu barbaachisaadha. Kanaaf iccitii walii wal duuba qorachuu dhiisu. Inni shanaffaan marii walii malee waan tokko murteessuu dhiisu. Egaa jaalala keessatti jaalalleewwan tokko tokko isheenis yookiin erga murteessitee waan tokko raawwatteen booda jaalallee isheetti kan himtu yoo ta'e innis erga murteessee waan tokko raawwateen booda jaalallee isaatti kan himu yoo ta'e jaalala dhugaa keessatti fudhatama hin qabu jechuudha. Murteen keessan lamaan erga isin lamaan irratti walii galtaniin booda wanta itti murteessitan sana hojjechuutu gaariidha malee erga murteessitanii hojjettaniin booda walitti himuun kun barbaachisaa miti. Jaalala keessan keessatti illee walitti isin buusa jechuudha. Kanaaf gam tokko irratti murteessuun gaarii miti. Waliin mari'attanii waliin murteessutu barbaachisaadha jechuudha. Inni kun isa shanaffaadha. Inni ja'affaan waan walirratti jibbitan sana wal dhoksuu dhiisu. Egaa namoonni tokko tokko iccitii isaanii yookiin ammoo waan walirratti jibban sana jaalallee kiyyarraa kanan jibba garuu ittiin himu jaalallee kiyyarraa kanan jibba garuu ittiin himu kan jedhan ni jira. Inni kuni jaalala dhugaa keessatti barbaachisaa miti. Wanta jaalallee keetirraa jibbitu san
afaan jaalalaatiin jaalallee koo wanta kana sirraan jibu wanta kana sirraan jaaladhu wanti kuni sirraa fokkisa dhiisi jettee gorsu wanta sirraa fokkisu san erga gorseen booda jaalalleen kee jaalala dhugaasiif qaba waan ta'eef hin deebi'a jaalallee teetirraayis wanta jibbitu tokko iftoominaan teessee isheeti ani sirraan jibba wanta kana sirraan jaaladhu sirraa fokkisa jaalallee too deebii karaatti daandirra hin jirtu jettee ishee gorsuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha sababni isaatis callistanii kan walitti bubbuutan yoo ta'e inni kunillee barbaachisaa miti kanaaf jaalala keessatti callistanii kan wal dhoksitanii wanta walirraa jibbitan sana akkanumatti garaa keessa dhokfattanii waliin deemtan yoo ta'e jaalalli keessan sun maal ta'a deema booraa deema jechuudha kanaaf wanta walirratti jibbitan san wal dhoksitanii deemuun gaarii miti inni torbaffaan obsa waliif dhabuu dhiisuu yookiin wantan arge hundaayyuu irra hin darbu jechuu dhiisuudha egaa namoonni tokko jaalala keessatti waan xiqqoo yoo argan baay'ee kan walitti bu'an kan walitti aarantu jira jaalala dhugaa keessatti immoo inni sun sirrii miti sababni isaatis namni hin dogoggorre hin jiru argitee jaalala dhugaa keessatti immoo argitee akka naman argin ta'uudha si barbaachisa iddoo sanatti obsa qabaachuu waan man arge hundaaf nan dubbadha jechuun sirrii miti sababni isaatis walitti rifachuu turfa jaalalli isin immoo waliif qabdan sun gadi hir'achaa deema akkuma jalqaba irratti baaburicha fakkeenya fudhadhe san yoo daandirraa maqee sun immoo gara hin taanetti deemaa jechuudha kanaaf daandirraa akka maqneef obsa waliif qabaattanii jaalala keessan haala kunuunsa ta'een ittiin deemutu barbaachisaadha jechuudha inni biraan jaalalleen kiyyaa maal gochaa jira jaalalleen tiyya maal gochaa jirti yeroo hunda wal duukaa deemtanii wal hordofuun sirrii miti sababni isaatis iftoomina yoo waliin haasoftan waan tokko akkasumas ammoo wanti kamuu qilleessa barbaada isheedhaaf yeroo kennite ofii keetiif yeroo fudhatte haala iftoomina ta'een isin lamaan iyyuu kan barbaachisu yeroodha waan ta'eef yeroo waliif kennitanii haala bal'aa keessatti jechuudha isheenis akka fataa jettee yeroo mataa ishee waliin dabarsitu innis akka fataa jedhee yeroo mataa isaa waliin dabarsu waliif dhiisudha obsawwan waliif irra darbuudha wanta argine hundarratti walitti aaru walitti mufachuun gaarii miti egaa wantoota torban isiniif qabadhee dhufe isa kanaadha egaa jaalala keessatti kana caalaa wantoonni ka'an hedduudha haa ta'u malee alduree irratti kanneen kanatu nu barbaachisa inni biraan jaalala keessatti gonkumaayyuu walitti bu'uun yookiin walitti mufachuun hin jiru jechuu koo miti erga walitti mufattanii booda immoo deebistanii yeruma sana dhiifamu wal gaafattanii dhiifamu waliif gochuu jechuudha egaa jaalala keessatti wantoota hedduudha kan ka'uun danda'amu haa ta'u malee isa kana akkuma jalqaba kaase wantoota torban kana inni kuni jaalala keessatti alduree irratti wantoota nu barbaachisanii fi yoo jaalala san keessatti illee uumame dhiifama gochuu yookiin dhiifama gaafachuudhaaf illee kan nu rakkisudha jechuudha egaa wantoonni kana akkan kaasu na taasisellee anumti illee wantoota kana keessaa wantoota itti miidhame nan qabu yookiin isin illee wantoota torban kana keessaa wantoota itti miidhamtan qabaachuu dandeessa kan kana booda irraa of qusachuun qabu yookiin ammoo ammaan tanarratti hojjechaa jirta wanta sana raawwachaa jirta taanaan kan hundarraayyuu deebi'uun qaba jaalallee kootitti wanta dhugaa daandii dhugaa jiruun waliin deemuun qaba jettee har'uma qabdee itti yaaduun barbaachisaadha jedha egaa viidiyoo kana keessatti akka waan guddaa irraa hubattan abdiin qaba viidiyoon kiyya kanarraa kanuma fakkaata viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti waan nafaana turtaniif hedduu gammadeera galatoomaa horaa bulaa